keessattuu qabsoon keenya mul'anni keenya sadan galmaa gahan yeroo jennu maal jechaa jirra? Barnootaaf teekinoloojiidhaan sabni keenya ijaaramu, diinagdeedhaan sabni keenya ijaaramu, sirna cimaa qabaannu yeroo jennu maal jechuu keenya? Akka waliigalaatti diinagdee hooggannu yeroo jennu maal jechuu keenya? Dhimmootni sadan kun nuu galanii hooggannee sadarkaa barbaadamutti finna taanaan diinagdee hooggannee jechuudha. Dhimmoonni sadan kun garuu lakkoofsota amma asitti ammana hojjenne ammana galmeessine jennu sanaa olidha. Hiikoon isaanii barnootaaf teekinoloojiidhaan bu'uura boruurraa kaasnee mana barnootaa bal'isuu, sadarkaa barsiisotaa fooyyessuu, qabxii barataa fooyyessuu, ijoollee keenya oomishuu, dorgomaa ta'an horachuu, at all level hojiiwwan waggoottan darbee jalqabne teekinoloojiidhaan akka gahoomu gochuu kuni kontiineesli halkanii guyyaa at any cost hojjetamuu danda'u ture jira. Diinagdeedhaan carraa qabnu qabeenya qabnutti fayyadamnee diinagdeedhaan uummata keenya utubuu, sirna cimaa amma gandaatti ijaarrachuu. Sabni keenya humna gochuusaa uumuufii qabnaa jechuudha. Sabboonummaan Oromoo ta'uurraa kara gochuutti kan jenne sun kana. Amma inni gochuu danda'u sana uumuu barbaachisaa jechuudha. Diinagdee hoogganuu yeroo jedhamu maaliin? Wantoota shanan tokko sinii kaasa. Tokkoffaa fi inni duraa uummata dhaloota ogummaa fi dhaweessummaa qabu uumuu jechuudha. Ganda keenya irratti, aanaa keenya irratti namni ogummaa fi interpreneraal ta'e dhaweessummaadhaan ijaarame qabaachuu jechuudha. Kana daa'imman irraa kaasee all the way hojjechuu danda'utu irra jiraata. Namni ogummaa hin qabne, interpreneraal hin taane, diinagdee horachuu hin danda'u, dorgomaa ta'uu hin danda'u, iddoo isaaf barbaachisu qabachuu hin danda'u, fedhiiwwan isaa milkeeffachuu hin danda'u. Kana gonfachiisuu jechuudha. Diinagdee hoogganuu jechuudha. Ganda kee keessatti nama meeqaatu ogummaa isaa kan fooyyessaafii jirtu? Ogummaa akkamiitiin horachaa jirtu? Interprenerii meeqa uumaa kan jirtu? Barnoonni keenya kana fidaa jiraa? Kana kan madaalamuu qabu jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaan fi murteessaan oomishtummaadha. Oomishtummaan nama dhuunfaa, oomishtummaan qonnaa, oomishtummaan industirii, oomishtummaan seektara kamiiyyuu productivity isaa sadarkaa itti guddate murteessu jechuudha. Hooggansa diinagdee ta'uu jechuudha. Qonna irratti galtee irratti waan hojjennu, riisarchii irratti waan hojjennu, qorannoo itti fayyadamaa lafa keenyaa giddu galeessa godhannee lafa keenyaaf waan ta'u yoon dhiyeessine oomishtummaan dhufuu hin danda'u. Ogummaan qonnaan bulaa waan fayyoofne oomishtummaan dhufuu hin danda'u. Seektara hunda keessatti iyyuu. Kanaaf diinagdee hoogganuu jechuun oomishtummaa guddisuu jechuudha. Oomishtummaa nama tokkoo, oomishtummaa seektara tokkoo guddisuu jechuudha. Oomishtummaa sirna keenyaa, mootummaa keenyaa guddisuu jechuudha. Kanatu fidin diinagdeen ati ceesisu hin jiru. Amma ta'e daddabaluu dandeessu. Breakthrough fiduu hin dandeessu. Transformationii raawwachiisuu hin dandeessu. Sadaffaan qusannaaf investimantiidha. Qusannaaf investimentii hoogganuu jechuudha. Tokkoon namaa akka qusatu gochuu. Namni tokko addunyaa irratti productive ta'ee deemuudhaaf waan oomishuurraa parsantii 75 sadarkaa inni qusaturraa hanga'uu barbaachisa. Nuyi rakkoon keenya tokko namni qusannaadhaaf vaaluu inni qabuyyuu rakkoo qaba mataan isaa numarraa kaasee. Lammaffaa akka inni qusatuuf sadarkaa sanitti oomishiisaan jiru. Oomishuudhaafoo sadarkaa sanitti iskiilii fi interpreneurial mindset isaa guddisaaf hin jiru. Nuyi qusannaa irratti coomsa olaanaa bakka hin finnetti jijjiiramni dhufu tokko iyyuu hin jiru. Qabeenyi uumamuu hin danda'u. Qusannaa nama dhuunfaa qofa oduu hin taane immoo qusannaa mootummaa galii jechuudha. Galiin mootummaa naannoo Oromiyaa agam guddateedha. Agam qusachiisaa jirra mootummaa. Agam galii walitti qabaa jirra. Aanaa keenya keessatti. Agam galii walitti qabaa jirra. Egereen keenya kan jiru qusannaa fi investimentii irratti hojjennu keessa jira. Qusannaa irratti yoon hojjenne immoo investimentiin jiraachuu hin danda'u. Qusannaa nama dhuunfaa fi qusannaa mootummaa sadarkaa barbaadamurraan ga'uu danda'utu irra jiraata. Galii mootummaa naannoo Oromiyaa guddistanitti gaaffiin tokko hin jiru. Garuu GDP naannoo faana nama madaalleessu jiru fagoo jiru. Waan barbaadamu hojjechaa hin jirru. Investimentii qonnaan bulaa qulqullinni isaa hagam lafatti hojiitti hiikaa jira. Of laalaa. Hagam investara simachaa jira. Investimentoota nu bara jiran hagam bu'aa qabeessa gochaa jira. Namni investara akka ta'u akkamitti amannee hojjechaa jira. Namarratti iyyuu. Ce'oomsi kee kan milkanaa'u aanaati hooggantu keessatti nama meeqa investara gooteedha. Nama meeqa qabeenyaan ceesisteedha. Nama meeqa liqeeffataa gootee jechuudha investimentii yeroo jedhu. Amma yoona baankiin siinqee biizinesoota xixiqqaa isin bira jiran kanaaf amma dakaatti biiliyoona 71 ol liqeesseera. Biiliyoona 71. Qusannaa kana caala cimsitanii maaliif biiliyoona 200, 300, 400, 500 ta'u? Isa yoo hin taane yoo homtuu ta'uu hin danda'u. Kana hoogganuu jechuudha diinagdee hoogganuu jechuudha. Qusannaaf investimentii nuu galee hoogganuu jechuudha. Haga inisheetifii irratti hojjetan utuu qusannaa uummataa irratti hojjetan
Inni immoo karaa investimentii liqaadhaan akka cootuu gootanii maaltu uumamuudhaaf deema. Waa'een qaala'insa jireenyaa, waa'een carraa hojii dhabuu maal kun hundumtu seenaa ta'u jechaadha. Maaneej gochuu dandeenya jechuudha. Seenaa ta'u jechuun inni hiiknee fixna jechuu miti. Gin maaneejabal gochuu dandeenya jechuudha. Arfaffaan potenshaala hubatanii poteenshaalatti fayyadamu jechuudha. Potenshaala uumama keessa jiru. Potenshaala nama keessa jiru. Carraawwan uumaman, carraawwan addunyaarra jiran. Kana hunda hubachuudha. Potenshaalaaf carraa hoogganuu jechuudha. Poteenshaalaa fi carraa dilbii qabu hubachuu isa hoogganuu. Carraawwan uumaman immoo fayyadamu. Hooggansa diinagdee jechuun kan carraa argame hoogganuu. Dilbiiwwan jiran hoogganuu danda'u. Diinagdee hoogganuu jechuun injifannoo itti fufiinsa qabu kan addaan hin ciccinne keessa galuu jechuudha. Kan waan hojjeteen hooggansa waan hojjeteen hin quufne kompilesansii keessa hin galle dhugoomsu jechuudha. Injifannoon hojii guyyaa guyyaasaa akka ta'u, milkaa'inni hojii guyyaa guyyaasaa akka ta'u. Haga jiraatetti milkaa'ina keessa qofa. Yeroo yeroodhaan milkaa'ina itti fufiinsa qabu milkeessu jechuudha. Hooggansi milkaa'ina kaleessaa keessa jiraatu hooggansa miti. Hooggansa diinagdee miti. Milkaa'inni keenya kaleessaa humna kan uf ta'uuf qofa. Faayidaa biraa tokko iyyuu hin qabu. Injifannoo kontiinees ta'e addaan hin cinne. Boqonnaatu hin ceesisu. Sadarkaa hundatti dhugoomsaa deemu jechuudha. Hooggansa diinagdee ta'u jechuudha. At least wantoota shanan kana karaa hammateen hooggansi socho'u, hooggansi karaa kanaan deemuudha hooggansa diinagdee jechuudha. Karaa kanaan hooggansi deemee dhimmoota sadan sila jenne sana properly manage godhe barnootaaf teekinoloojii, diinagdee, sirna kan lafa qabsiisa. Waa hunda saba keenya sadarkaa barbaadamu gaafa sana gooneedha. Hireen saba keenyaa sadarkaa barbaadamutti kan milkaa'u.